kun egaa akkuma argitan yaadannoo gooticha Oromoo Hacaaluu Hundeessaatiif Paaris keessatti qeerroon Faransaay haala kanaan sirna dungoo qabsiisuuti gochaa jiru. Sirni dungoo qabsiisuu kun hiriira guyyaa irraa magaalaa Paarisitti gaggeeffameen wal qabateeti. Akkuma argitan kana jechaadha. Sermoniin isaa kana fakkaata. Hacaaluu ol fidanii jiru jechaadha. Kanaafuyyuu nama sana hunda maqaa waamne fiduu waan hin dandeenye bakka jirru manatti ol deebi'uu dhiifne nuti kana booda jireenya hin qabnu. Jireenya tokkollee hin qabnu jechuudha. Biyya keessas ta'ee maatiin keenya sana keessa jiru obboloota keenya argaa jirra. Guyyaa guyyaadhaan morma irraa ciranii bineensa nyaachisaa jiru. Mana hidhaa keessatti akkasitti hiraarsaa jiru. Alatti namni jiraachuu hin dandeenye. Ifin mana bakka hojii isaanii hojii hojjetanutti akka hoolaa aciibsanii albeen qalanii nam tokko namni dhumtuni isaanii argeen jiru jechaadha. Bakki dhimmi isaanii bakka ga'e tokkollee hin qabu. Kanaafuyyuu Oromoon ciisuu dhiisee kanaan booda nama tokkoyyuu abdachuu hin qabu. Tokkummaan harka wal qabatee ofiisaaf jireenya isaaf qabsaa'uu qaba. Itoophiyaa nuti jennu tokko qabnu nu biyya keenya Itoophiyaan biyya keenya miti. Oromiyaa kan nuti barbaannu. Oromiyaa bilisoomsuu barbaannu. Oromiyaa keenya kutannee biyya keenya biyya nuti qabnu jennu biyyi keenya Oromiyaadha. Biyyi keenya Itoophiyaa miti. Itoophiyaan kana booda afaan keenya keessatti nu dhufuu qabu. Isinii galee Oromoon kana booda biyyan qaba kan inni jedhu biyyi. Oromoon Hacaaluun baduun Oromoon baduu kana keessa Hacaaluun namni lama isa ajjeese Abiy Ahmad mataa isaati. Du'a isaa dhoggee reeffa isaa rarraasee reeffa isaa lafa jalaan akka godhee uummata Oromoo biraan lufuun dhabee helikoophteraan samii gubbaadhaan akka hin taaneen raasatti gatee biraa deema. Raasa gatee malee namaan hin geenne seenuu sodaatanii ganda seenuu sodaatanii raasa gatanii koottaa fudhaa jedhanii warri fudhatee akkasiin Hacaaluun du'allee dhabee awwaalchallee dhabee uummanni Oromoo hin awwaalle jechaadha. Hacaaluun ka awwaale ufumaa ajjeese ufii hawaasni Oromoo biyya Faransaay magaalaa Paarisitti guyyaa irraa wal ga'uudhaan hiriira nagaa guddaa gochaa oole. Hiriira nagaa kanaanis mormii gurguddaa poolisii Faransaay wajjiniin gochaa oole. Hiriira nagaa kana akkuma irra aanneen galgala kana immoo sirna dungoo qabsiisuu guddaa tokko qopheessee Oromoon biyya Faransaay magaalaa Paaris keessatti haala argitan kanaan dungoo qabsiisaa jira. Egaa ajjechaan Hacaaluu Hundeessaa kun ajjechaa Oromoo hundarratti geggeeffamedha. Nuti Oromoodha. Itoophiyaa lafee keenya qaammattee dhiiga keenya dhugdee jiraachuu kana booddee hin barbaannu. Nuti fottoquu barbaanna. Hayyoonni keenya nu ga'e jedhanii nu dura dhaabbachuutu hin ta'in nu dura deemanii biyya keenya nu fottoqsanii akka biyya keenya nu fottoqsanii akka biyya Oromiyaa jedhamtu nu wajjiniin ijaaraniif hayyoota keenyatti dhaammanna jechaadha kan qeerroon kun jiru. Duutii Hacaaluu Hundeessaa kan dhiiga gootota kana dura wareegamanii wajjiniin walitti dabalamee bilisummaa Oromoo biqilchuu haa ta'u jecha
ergaa isaanii tokko tokkoon dabarfatanii jiru. Egaa anis kanin asumaan dhaammachuu barbaadu. Itoophiyaa dhiiga keenya soorachaa lafee keenya qaammachaa jiraattu gaafa buna keenya barbaaddu, gaafa warqee keenyaa fi albuuda keenya barbaaddu, gaafa dachee keenya barbaaddu nu faarsitee guyyaa kan biraa gaallaa jettee nu arrabsitu hin barbaannu jedhaan bakka soolan abdiitti nuti Oromoodha. Oromoo taanee dhalanne, Oromoo taanee jiraanne, Oromoo taanee du'uu barbaanne. Dhaamsa qeerroon arra dabarsaa oole keessaa tokko bakka siidaan Minilik dhaabbatee jirutti siidaan Hacaaluu Hundeessaa nuuf haa dhaabbatu kan jedhudha. Egaa asumaan tokko tokkoon dhaamsa qeerroon isiniif dhaame kana hordofaa isiniin jecha karaa koo nagaan gumuu Hacaaluu Hundeessaa waaqa gaditti qeerrootu barbaaddatan jedha. Hordofaa. Hodo. Akkas rakkoon qabu. Nagaan. Inni achi as yaa'u raawwata as ta'e. Maaf siin jedhe beektaa? Waan kana beeksisa akka tuuliidha. Kun egaa akkuma argitan yaadannoo gooticha Oromoo Hacaaluu Hundeessaatiif Paaris keessatti qeerroon Paaris, qeerroon Faransaay haala kanaan sirna dungoo qabsiisuuti gochaa jiru. Sirni dungoo qabsiisuu kun hiriira guyyaa irraa magaalaa Paarisitti gaggeeffameen wal qabateeti. Akkuma argitan kana jechaadha. Sermoniin isaa kana fakkaata. Hacaaluu Amma shama ayo bolwa almanne. Dewa akkanatti rakkoon qabu jiran yeroo isaanii warra kana jedhan hojii isaanii abba David Libola keessa maali walqixa dhaabbannaa sana hundi keessanii achi jirtanii maa duuban seenne walitti sharrii qabdan guututti Kodeen kaas. seenna banaa mallee waa itti dabala guyyaa itti dabala sinna dabala no shama kana mal gola Hey. Sini. Sini dulu.
dhaamsa akkamii qabda ajjecha Haacaaluu Hundeessaatiin wal ilaallatee? Dhaamsa an qabu dura Haacaaluu Hundeessi warka hidhameefis dhaamsuma jaramarraa dheeruudhaaf qaba. Wayyaaleen wanni Haacaaluu nurraa ajjeechee Jawaar nurraa hiite malee sammuu Oromootaa hiine hin Oromootu hin deebine. Akkuma beeknu qabsaa hanni qofaa qabsoon itti fufa. Bilisummaa garuutinuu hundi keenya waliin agarra. Kanaaf dhaamsa guddaan an qabu qeerroodhaan wama duraan kaate wama duraan beektu kaayyoo duraan irra jirtu akka hin daganne akka itti fuftu jedhaani. Seetaasi ammootinuu bilisummaa uummata Oromootiif haa ta'uu fi Abiyyi isaa ammootinuyyuu akkuma sirna naftanyoota kanneen armaan dura kufuun isaa waan hin hafne kanarrattis akka waan nu gargaaru naaf qaba jedha. Dhaamsi kee qeerroo Faransaayif maal? Qeerroo Faransaayitiif wanni irra godhan waan gaariidha, waan bareedaadha. Seeraan akkanuma wal dhageeffatanii yeroo itti aanus yoo hiriira bahan taate sirnaan wal hordofanii wal dhageeffatanii koree hundeessitootaa wajjin qindaa'anii akka dhaamsa akka gaarii dabarfatan jedha. Akka miidiyaan biyyaallee dhagahu namoota afaan danda'anis if moggaa qabaachaa akkasitti qeerroon Oromoo ammoo Faransaay wanni isaanirra hojjetan waan seenaati. Kanaaf Faransaay qofa osoo hin taane Awurooppaa keessas Ameerikas ta'ee addunyaa guutuu seenaa hojjechaa jiran. Oromoon duraanuu miidhamus gammachuu isaatis wal ta'ee waan ibsatuuf akkanuma wal taanee akkuma Oromoon duraan jettu quncee wal gargaartee arba hiitii jedhan. Kanaaf wanni laaftuun wal gargaarteetuma waan jabduu injifatti waan ta'eef akkanumatti itti fufaa jedhan qeerroo Faransaayitiiti. Okay. Maqaa kee fi godina Oromiyaa eessa keessa akka dhufte? Ani maqaa kiyya Rashaad Awwalii ijoollee Nageellee Booranaati. Galatoomii horii deebanii. Ulfaadha horaa bulaa. Tole. Akkam naguma? Ajjecha Haacaaluu obboleessa keenya wallisaa Haacaaluu Hundeessaa mudate irratti yaada akkamii qabda? Jaalli qabu. Gadda keenya dhalsiisni gadda nutti dhagahame hangana jechuun dandeenya. Hanga nutti dhagahame dhalsiisni bilisummaas akkanuma ta'uu gadhiisa. Nama isaa akkan argame bakka musa kan dandeenye gaddi nutti dhagahama. Nama nuuf qaalii ta'e waan ta'eef. Dargaggoo Faransaayif dhaamsa maalii qabda asumaan? Waan nurraa eegamuuf uummata keenya kan biyyatti dhuma jiruufis waan gochuu dandeenyu irraa akka gama duubaan deebinu. Duuti Haacaaluu du'a keenya waan ta'eef jecha waan inni gama duubatti deebisu tokko illee jiru haaluma jiru kanaan itti fufuu qabna. Warra biyya jirus rabbiin nagaa nuuf haa godhu. Oromoof wanni hafu dura bilisummaan hafu. Okay, maqaa kee fi kutaa Oromiyaa eessarraa akka dhufte hordofii nagaa. Maqaan kun Fuad jedhama. Adamarraan Oromiyaan hundi anaaf ta'e. Tole, galatoomii horii deebanii rabbii bakka irratti itti nuuf haa guutu. Wanni biraan jiru ijaa fi Haacaaluun jiru ijaa fi gurra keenyatti hojjetame. Kanaaf miira qaama keenyaatti miidhamee jechuudha. Kanaafuu hamma danda'amee nunis dhiiga isaa kafaluudhaaf jirra. Inshaallah waan danda'ame mormitti jirra. Ammas haga wanti tokko irra deemnutti mormii kana itti naa jira kadhate jechuudha. Walii galteedha wanni guddaan tokkummaadha. Ilmaan keenya akkanumatti kanaafuu hanqina xiqqoo nu qabnu biyya Faransaay kana keessatti illee hanqina koominiitii kana hin qabna. Kanas waan ta'eef tokkummaan keenya akkuma itti hafu. Kanaafuu waan gaddanatti dhagahame jechuudha. Dhagamanii baddeen hin danda'u kanuma. Galatoomii horii deebanii. Gadda nutti dhagahame haala kanaan ibsachuu jirra. Hunduu qabsiisnee biyyaallee hiriirarra oollee
qeerroon Faransaay fi naannoo ishii jiran. Hacaaluun bara baraan onnee keenya keessa jiraata. Jaalala lubbuun jiru onnee keenya keessatti horate bara baraan onnee keenya keessa ni jiraata. Inni duus seenaan isaa onnee keenya keessaa eenyu ajjeesuu hin danda'u. Waan biraa waan hin jiru hin qabu kan galatooma. Tole galatoomii horii deeban. Ayyee tole galatoomii carraa kana naaf kennuu keetii fi akkasuma gadda nutti dhagamee fi gadda Hacaaluu gadda kenna. Hacaaluun nama tokko irraa hin duune uummata Oromoo mararraa ture. Hacaaluun miliyoonota nama tokko miti. Uummanni Oromoo keessaa fi alaan gadda Hacaaluu urga gaafa inni du'eerraa hanga dhaatitti gaddatti jirra. Gadda guddatu nutti dhagahame. Duuti Hacaaluu baay'ee nutti dhagahame. Hacaaluun du'uun Oromoon du'uudha. Hacaaluun baduun Oromoon baduudha. Kana keessa Hacaaluun lama du'e. Namni lama isa ajjeese Abiy Ahmad mataa isaati. Du'a isaa dhoggee reeffa isaa rarraasee reeffa isaa lafa jalaan akka godhee uummata Oromoo biraan lufuun dhabee helikoophteraan samii gubbaadhaan akka hin taaneen raasatti gatee biraa deema. Raasaa gatee malee namaan hin geenne seenuu sodaatanii ganda seenuu sodaatanii raasaa gatanii koottaa fudhaa jedhanii warri fudhatee akkasiin Hacaaluun du'allee dhabee awwaalchallee dhabee uummanni Oromoo hin awwaalle jechaadha. Hacaaluun ka awwaale ufumaa ajjeese ufii awwaale ka ajjeeses mootummaadha ka awwaales mootummaadha. Uummanni Oromoo keessaas alas kana beekuu qaba. Humaa Hacaaluun baasuu qaba. Humaan Hacaaluun hin baane ammas hin baane Hacaaluun nuuf dhiiga hidda keessaati. Hidda onnee keenyaa keessa naannahaa ganamaa galgala waa isaa mucaa qacalee dhabne uummanni Oromoo akka inni ani uummata Oromootiif ani qaaliidha jedhe inni nama nuuf Oromoof qaaliidha. Nuuf nama guddaadha, nama hayyuudha. Weellisaa qofaa miti hayyuudha, hayyuu beekamaadha. Namni Abiyyi adda uduu akka isaa sanitti waan beekaa ta'ee hayyuu ta'u taateeti biyyi teennaaf uummanni Oromoo hayyoon akkanatti salphate. Abiyyi nullee salphisee biyyallee salphisee rabbiin mootummaa gowwaa, mootummaa wallaalaa, mootummaa dayyuusa jechuun afaan Arabaatiin nama irraa boodaa jechaadha. Abiyyi Ahmad nama akkasii nama dayyuusni biyya hin bulchu nurraa akka ka'u Abiyyiin ni mooyannaa ni kaamnaa teessoon jalatti rarraatee faanti sadi jalaa dhumtee faana takkattii qofa irra taa'aara. Isii bichaa jalaa dhoomne san bichaa fi uummanni keenya ka biyya keessaa fi ka biyya alaa dhiiga Hacaaluutii fi dhiiga gootoowwan keenya ka as hin duraallee Abiyyiitu baasa, Abiyyiitu itti gaafatama. Kanaaf galatoomii. Galatoomii horii bulii rabbii warra gumaa keenyaa baasuu nu haa godhu. Ayyee. Waan Hacaaluu kana baay'ee dubbachuu barbaadu. Torbee tokko dubbataa jira hin dandeenye dhugaa dubbachuu. Warri Hacaaluu ajjeefnee saba Oromoo keessaa baafna jedhee yaadu yoo jiraate dogongora. Eebbisa addunyaan ajjeesan Oromoo keessaa garraan baate. Nadhii gammadaa dhabamsisan hagarraa Oromoo keessaa baate soba itti fakkeessa. Kun of wallaalummaa haga inni hanqina qabu agarsiisa malee Hacaaluun du'u saba Oromoo keessaa onnee saba Oromoo keessaa bahuu hin danda'u. Hacaaluun immoo hin duune. Namni sabaaf dalagee du'e namni dhiirummaa ofii akka dhalateen odoon gurguramin du'e jedhamu. Yoomuu onnee saba Oromoo keessa gumaan ilmaan Oromoo gumaan Hacaaluu immoo eenyuun waan akkanatti dhiisuun hin deebi'a. Dhaamsi yaadamte kanaa qabu yoo jiraate ilma haadha malee abbaan beeku. Abiy harree eegee muraati. Harree eegee muraa jechuun yoo marga dheeddi malee namni itti fudhatu hin jiru. Eegeen qabu. Lama harree fayyada geettan. Harree eegee muraati. Oromoon Abiyyiin eeggatu yoo jiraate Oromoo harree eegee muraa qallabdi jechuudha. Oromoon harree eegee muraa yaaduma marga dheechiftu malee waan takka faayidaan qabu. Deellaa ittiin goone ittiin fe'amu. Abiyyi ammaa achi waan godhaaf namni eeggatu yoo jiraate nama harree san qallabe jechuu waan biraa waan jedhu qabu galatuma. Deebani qeerroo. Akkuma argitan qeerroon lakkoofsaan hedduu ta'an
bakka hiriiraa guyyaa guutuu dhaabbachaa ooluudhaan galgala kana immoo sirna dungoo qabsiisuu obboleessa keenya wallisaa jaalatamaa fi kabajamaa artistii fi aktiivistii abbaa hiyyeessaa Hacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf dungoo qabsiisaa jiru. Egaa bakka kanatti yaada namoota tokko tokkoon gaafadheen isin biraan gahaa jira. Ammas qeerroo tokkoon isinitti argisiisa. Qeerroon kun yeroo dheeraadhaaf xumuraa diddaa gabrummaa irratti akkuma beektan suurri isaa hedduu naanna'aa ture. Namoonni baay'een suura isaa piroofaayilii godhachaa turtanii kan boo'ee yeroo Oromoon rakkoo gurguddaa keessa turetti imimmaan ija lamaaniin gadi lolaasaa dubbachaa turedha qeerroon kuni. Qeerroo kana wajjin wal isin barsiisa. Ayyee. Duuti Hacaaluu Hundeessaa Hacaaluun du'ee Oromoo miliyoona akkuma jedhan 50 irraa du'e malee nama tokko yookiin abbaa fararraan du'e duuti karaa malee Hacaaluu Hundeessaa du'e du'a qabsoo du'a Oromoo fi Oromiyaaf du'e waan ta'eef kanaafuu baay'ee itti gaddina baay'ee nu gaddisiisee jira. Hacaaluu Hundeessaa haa du'u garuu artiin isaa hin duune seenaa inni Oromiyaaf kaa'ee deeme seenaa inni Oromiyaaf guddisee deeme ka du'u miti innis du'u kanaan wal qabsiisee ka guyyaa hadhaa kana akka guutuu magaalaa keessatti qeerroo walumaa galatti qeerroon Oromoo ganama guyyaa hadhaa sa'aatii 13 hanga sa'aa kanaa haala gaariidhaan gadda isaa darfataa jirra. Haala gaariidhaan akkasumatti rakkinnaa fi gadadoo lammiilee keenya Oromoo biyyaa fi keessatti akkasuma alaa fi keessattis deemaa jiru kanarratti balaaleffachaa oollee jirra. Kana wal qabsiisee warroonni biyya jirtan isin duubaan jirra ammas nutis hin rafnu akkuma jedhan onnee keenya sammuu keenya hidhanneetiin qophoofneetiin jirra. Kanaaf warroonni nu wajjin hirmaattan galatooma jechuu barbaada. Tole galatoomii qeerroo dhaamsa qeerroo Faransaayif addatti waan qabdu qabda. Okay, qeerroon ani dhaamsi keessattuu ijoollee Oromoo qeerroo Faransaayif dhaamsi ani qabu tokkummaa keenya ni jabeessina ni hirmaanna waan nu barbaachisu iddoo dhaabannurraa hanga sadarkaa biyyaatti bakka itti jirutti dirqama keenya fudhannee dirqama waan ta'eef dirqama keenya waan dandeenyu waliin ni dhaabbannaa jedha. Tokkoof tokko taanee haala jiru guyyaa tokkoof guyyaa lama bichaa baanee osoo hin ta'in hanga hayyoonni Oromoo Jawaar Mohammad Baqqalaa Garba akkasuma qabsaa'onni Oromoo warra Oromoo jedhanii hidhamanii mana hidhaa jiran miidiyaa Oromoo bakka hundatti cufuudhaaf tattaaffii irratti hojjetan haga kun hundi nu bilisoomitti hin rafnu. Ammas gara barnootti gara magaalee biyyoota biraa Awurooppaa keessaa hanga Beeljiyeemii irratti ni deemna ka jedhu abdii kana qeerroo Faransaay na dabartee Tole galatoomii qeerroo horii buluu deeman. Haga qabsoon uummata Oromoodhaan harka wal qabatanii Ammas dungoo sirni dungoo qabsiisuu fi qeerroon yaada isaanii dabarfachuun akkuma itti fufetti jira. Fayyada akkam ajjecha dabaa Hacaaluu irratti geggeeffame irratti yaada akkamii qabdu? Ajjecha Hacaaluu irratti geggeeffame hundumti keenya iyyuu akkuma beeknu shira nafxanyootaan xaxame mootummaa nama biyya bulchaa jiru kunis akka mootummaa nafxanyaa ta'etti fudhanna hundi keenya iyyuu jechaadha.
waan haaraa miti duutii Oromoonuma jira. Oromoon du'aatuma jira erga duriirraa jalqabee jechaadha. Kun duutii Hacaaluu nuuf haaraa miti. Garuu nuti jabaannee nama eeguu qabna. Irra Jawaar halkaniif guyyaa boqonnaa dhabee duraan ka'aa as deemaa achi deemaa nu jedhaan jiru. Oromoon tokko ta'ee bakka jiru wal harka wal qabatee gara qabsoo isaatti fufuu qabaan jedhaan gara tokkootiin jechaadha. Lammeessaa immoo namni hidhame nama tokko lamaa miti. Guyyoota muraasa kana keessa gara nama 2,000 ol jedhanii jiru jechaadha. Kanaafuyyuu nama sana hunda maqaa waamne himuu fiduu waan hin dandeenyeef bakka jirru manatti ol deebi'uu dhiifne nuti kana booda jireenya hin qabnu. Jireenya tokkollee hin qabnu jechuudha. Biyya keessas ta'ee maatiin keenya sana keessa jiru obboloota keenya argaa jirra. Guyyaa guyyaadhaan morma irraa ciranii bineensa nyaachisaa jiru. Mana hidhaa keessatti akkasitti hiraarsaa jiru. Alatti namni jiraachuu hin dandeenye. Ifin mana bakka hojii hojjetanutti akka hoolaa aciibsanii albeen qalanii nam tokko namni intuni isaanii argee hin jiru jechaadha. Bakki dhimmi isaanii bakka ga'e tokkollee hin qabu. Kanaafuyyuu Oromoon ciisuu dhiisee kanaan booda nama tokkoyyuu abdachuu hin qabu. Tokkummaan harka wal qabatee ofiisaaf jireenya isaaf qabsaa'uu qaba. Itoophiyaa nuti jennu tokko hin qabnu nu biyya keenya Itoophiyaan biyya keenya miti. Oromiyaa kan nuti barbaannu. Oromiyaa bilisoomsuu barbaannu. Oromiyaa keenya kutannee biyya keenya biyya nuti qabnu jennu biyyi keenya Oromiyaadha. Biyyi keenya Itoophiyaa miti. Itoophiyaan kana booda afaan keenya keessatti nu dhufuu qabu. Sinii galee Oromoon kana booda biyyan qaba kan inni jedhu biyya isaa Oromiyaadha. Oromiyaa ola boomsee biyya godhatee keessa jiraachuu kana booda nuti biyya qabna jennee nama sana biyya sana keessa saba kana wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Nuti jibbaa nama hin qabnu. Oromoon sabaaf sablammii hammatee waggootaaf wajjin jiraataa ba'e hammallee wajjin jiraataa jira jechuudha. Erga kun cunqursee nutti dhufe nullee ofirraa dhiibuu qabna bakka. Hamma yoomitti ciifnee dhumna. Hamma yoomitti ciifnee ilmaan keenya abbootiin keenya bu'aa nutti dabarsanii nullee bu'aa ilmaan keenyatti dabarsinaa kun ta'uu qabu nurratti dhaabbachuu qaba jechaadha kun. Nu gaha bakka. Galatoomii. Tole galatoomii Waaqayyoo warra gumaa buufatu nu haa godhu. Dhiigni Hacaaluu bilisummaa Oromoo haa biqilchu. Ayyee akkam naguma galata Waaqayyoo akkami jecha dabaa obboleessa keenya wallisaa Hacaaluu Hundeessaa irratti geggeeffame irratti uummata Oromootiif yaada akkamii qabda? Erga akkamii qabda? Yaada inni qaba akka Hacaaluun itti baay'ee isa nama mararuudha. Kana addunyaa hundatu arguutu jira. Garuu kan inni jedhu Hacaaluun awwaalchi isaa kan geggeeffame warra bilchiginnaatiin ta'e malee uummata Oromoodhaan miti akka yaada kiyyaatti jechaadha. Kana waan ta'eef gaafa Oromoon bilisoomte ilma bilisoomnaa akka itti nafnu akka kufnetti nafnu gaafa bilisoomne jenne reeffa Hacaaluu Hundeessaa baafnee handhuura Finfinnee keessatti akka nuuf awwaalan uummata Oromoo biraa abdiin hin qaba. Akkasumas siidaa isa Miniliikii Birbirsa Booroo irratti argamu siidaa sana isa Miniliikii sana irraa kuffisnee farda keenya irratti Hacaaluun akka dhaabbamu kanas abdii uummata Oromoo biraan hin qaba. Silaa fardinuu kenna kan dhufeetiin harreen dhufeetiin gubbatti bahee jedhee isa saniidhaa fi gochichuma kanaadhaa fi kan ajjeefame kanas nama biraatiin osoo hin taane kana mootummaan akka keessaa qabus harka keessaa qabus uummanni Oromoos hundi niin beekalleen jedhee yaada. Kun gocha mootummaadhaan qindaa'eedha malee Hacaaluu namni biraa badeedhaan dhufeetiin illee akkanatti hin ajjeefamne. Kun wanta lafa jala dubbatame kana yookaan yaadatu ta'e uummanni Oromoo gaafa inni intarvii godheetiin jedhe san barreeffamaadhaan kaa'anii akka ajjeefamutti barreeffama dabarsaa turanii. Barreeffamni kunis poostii fuulaa garaagaraa irratti feesbuuka garaagaraa irratti illee ni mul'ata. Akkuma jedhan ka'a irratnee fi osoo nyaateen qophiin osoo ijoollee ofii wanti jedhe nama Oromoof jecha saba ofii gurguran nama Oromoof jecha du'e kana Oromoon dhiiga isaatiin bilisoomnee handhuura Finfinnee irratti Oromoon abboomtee kan hidhaa bahee akkasumas hooggantoonni keenya kan dhaaba Oromoo warroonni hidhaman akka hidhaa bahu uummatni Oromoo bakka jiru
hiriira bahee yeroo wanti tokko ka'es karaa cufee akka falmii isaa itti cimsu uummata Oromoo biraa abdii godha. Yaanni koo kanumaa galatoomii addisuudha. Tole galatoomii horii bulii waaqa warra gumaa baafatu nu haa godhu. Akkuma argitan egaa dargaggoonni asitti argitan kun guyyaa guutuu hiriira nagaa gochaa oolanii ammoo galgala kana sagantaa dungoo qabsiisuurra jiru. Sagantaa dungoo qabsiisuu kanarrattis akkuma dhageessan yaada gurguddaa fi yaada baay'ee jajjabaa garaagaraa kaasanii dubbachaa turani. Nutis egaa gumaan Hacaaluu lafatti hin badin Waaqayyoo dhiiga qulqulluu dhangala'e kana lafatti hin balleessin kan jennu ta'a jechaadha.